Gondarirra deemee wal arganii ijoollee isaa argee yoo danda'e maatii isaa qabatee garana akka deebi'u hin barbaadu. Jaalalti akkam si qabdi qoy? Jaalala akkam qabdaati? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maamtiif akkam jirtu nagaa jirtu daawwattoota maamtiif bakkuma jirtanitti nagaan keessan fayyaan keessan haa baay'atu jedhee like subscribe godhaa haga xumuraan hojii turaa. Mee viidiyoo kana ilaalla. Sayil har'a bara anas injira jaartiin tee jimbulla tolchite. Akka wajjin maaliif? Nyaadhu. Maayuma. Anas injee nyaadhu. Wajjin bulla. Yaada ayyuun yaaddu jechuudha. Qaruuteedha. Waan isin hin beekne jira na bira jechuudha. Waan isin godhaa jirtu jechuudha. Kanaaf waa'ee isii dubbachuu kiyyan dhaabu maaliif namaaf nama araarsuu deemu wayyamoo namaaf nama wal lolchisuu deemu wayya kamtu caala? Namni wal lole araarsuuf wanta baay'ee godhamaami. Sobaniiyyuu hin araarsaniini. Garuu ayyuun Sa'id akka ijoollee isaa arguun barbaadu. Maaliif akka ta'e hin beeku. Sa'id Sumayyaa akka arguun barbaadu. Osoo barbaadde osoo akkas yaadde viidiyoo kana hin dalayituu turte. Osoo yaadni isii bareeda osoo ta'e jechuudha viidiyoo kana hin dalayitu. Amma isii qaruute waan taateef wanta jiru san inni deemu waan heduuf Gondar hin deema waan jedheef jechuudha hankii kana dalayite jechuudha. Biraankii kana yoo yaaddu jechuudha. Wanta baay'ee yaaddee kana dalayite. Maaliif isinillee mee sirriitti qoradhaa. Ammas kijibaan jedhina. Dhugaa isinitti himaa jira. Biraankii osoo barbaadde biraankii baay'ee jira. Kana maaliif yaaddee biraankii kanatti dalayite jechuudha. Kana jechuun Sa'id achi deemee Sumayyaa akka argu barbaadu. Mucaan nagaan deemee nagaan akka deebi'u barbaadu. Maal jechuudha qoy biraankii akkana dalaguun? Isin yaala viidiyoo kana. Ati tolchiti gaafadhu. Boru Adaamaa dhaqnee tolchiti achi gaafatta. Sheeka bira si geessa. Soomni seenee guyyaa 15 osoo ilmoo kanaa qabaatte osoo ilmoo qabaatte rakkoo hin qabu. Ilmoo waan hin qabneef garuu hin ta'u. Si galee guyyaa soomni baheet shawwaallis darbee guyyaa 15 booda hojii bulla. Kijiba ta'e waan wanta dhufu. Maal adabama? Sheeka biraan as geessa. Boorana si geesse si gaafate. Ijoolleen tasin jettu kijibdi ijoolleen. Malee sooma keessa. Yoo ilmoo jaarsi wajjin turanii duraan ilmoo qabe yoo taate halkan taraawee salaatanii taraawee booda wajjin bulanii osoo subii salaanni fajriin ga'een qaama dhiqatan. Ati immoo osoo amma ilmoo qabattee wajjin bulle ati nama subii qaama dhiqachuu miti boru sooma nan oolchiti. Na yaaddu jechuun. Maaliif hayyuu? Si yaada barmaan gootare yeroo sooma. Isin waan akkana yoo gootu jechuudha. Yaaddee Sa'id illee asii achi yoo deemu Sa'id nagumaan fudhattee maatii ishii wajjin wal barsiistee silaa nagaan hin fudhati jedhee yaada. Mataa gaariin jechuudha. Garuu ayyuun kana dura awwala yaadde jechuudha. Inni deema waan jedheef wajji deemnaa miti hin du'aa jettee turteemi. Garuu asitti biraankii kana dalayitee irra caalaan Sumayyaa haa fagaattu goote jechuudha. Ijoollee isa akka hin argine godhaa jettee jechuudha. Malee amma isiin yoo laaltu viidiyoo san yoo laaltu viidiyoon jechuudha. Maali yaaddi mucattiin kun? Akkamitti mucaan kun wannoo nagaan deebi'ee aaree achi deemee nagaan ka deebi'ullee natti hin fakkaanne. Kana isin jedhaa jira mucattiin waan godhaa jirtu. Mucattiin waan hojjetaa jirtu. Mucattiin waan yaadaa jirtu. Ayyuun waan yaadaa jirtu. Ayyuun waan hojjetaa jirtu jechuudha. Namaaf hin galu maraattuudha. Dhugaa isin jedha maraattuudha. Dubbii barbaaddee dubbii afaanirra ka ba'u eeguuf biraankii sanatti dalayitee dubbii yaaddee jechuudha. Yaada guddaa yaaddee kana biraankii kana dalayitee. Isinoo maal jettan? Amma mucaan kun deemee nagaan asii achi waan deemuuf isillee garaa laafee osoo nagumaan deemee ijoollee hin argaa jedhee yaada. Garuu ayyuun amma waan hundaa balleessite jechuudha. Achi deemee yoo nagaan nu deebi'e rabbi nagaan haa deebisu. Deemurra asuma
wanta jiru laalee asuma taa'ee jechuudha osoo hin deemin asuma taa'ee wanta jiru eegu wayyaa malee deemsa isaan jaalan. Ammas lola guddaa ka'aa jechuudha. Bakkee Sa'id jiru deemtee isiin artuuf wanta baay'ee goote jechuudha. Akka namatti yoo yaadne isin hoo akkam yaaddan? Dubartiin immoo wanta baay'ee yaadde mataa guddaa qabdi. Hayyuun illee kaalkuleetii gootee kana hojjette jechuudha. Kun jechuun haa irraa fagaattuuf akka waliin hin argine waan isiin godhaa jirtu jechuudha. Akka yaada kiyyatti kana yaada. Waan tokko kijiban qabu. Jaarsaaf jaartii haa wal argan yoo jette jechuudha. Wanta baay'ee silaa achi teessistee wanta baay'ee waa'ee isii kaastee dubbachuu hin dandeetti. Deemuu yeddaa bakka rabbi si haa qannu akkana ijoollee ta'e argattee akkana gootee jettee osoo dubbatte piraankii daleete silaa hin barbaadu jetteeyyuu piraankiidhaa osoo jettee silaa bareeda. Waan hin taane daleete jechuudha. Waan namaaf nama wal lolchisu jechuudha. Namaaf nama wal fageechisu jechuudha. Ammas achi deemee Sa'id akka rakkatu goote. Dubbiin kiyya dhugaadha. Deemee rakkatuun isaa naafu jedhee yaada. Akka yaada kiyyatti achi deemee nagaan hin deemu. Yookaan ijoollee isaa argatee hin deebaa jedhee yaada. Maaliif hin shakka? Dubbii bal'iste. Hayyuun dubbii bal'isaa jirti akkanatti dubbii bal'iste. Osoo nama nagaa taate akkanan gootu. Osoo waan gaarii yaadde akkanan gootu. Hin beeti sirriitti beeti. Waan ani haasa'u sirriitti beeti jechuudha. Waan ani dubbadhu isiif hin gala. Isiniif yoo hin galle hayyuun ka hojjette piraankii san itti yaaddee daleedhe. Sa'id deemsaaf ka'ee Sa'id deemee ijoollee isaa fi jaartii argatee deebi'uu yoo yaadu wanta kana itti yaaddee hojjettee akka yaada kiyyatti jechuudha. Kan itti yaaddee daleedhe. Wanti kun garuu soba taanaan na kijibdee taanaan Sobaa miti. inaa ilmoo qabaannee garuu waliin bulla jechuudha. Namni ilmoo qaba wajjin buluu hin danda'e rakkoon. Garaatti baadha. Ji'a lama ta'eera. Ji'a lama ta'e akkasumatti yoo dhalate ji'a lama ta'e ilmoo yoo dhalate lafarra deemuu eegale mana keessa yoo jiraate. Waan argitu gawwaan fakkaadha moo maalidha? Amma garaatti hoo baattee jette amma immoo jijjiirtee hoo Hayyuu garatti yoo baatte hin jenne. Yoo ilmoon dhalatee lafarra deemuu eegale nu jidduu ciisuu fa'aa eegale. amma immoo osoo lukaan deeme nu gidduu ciisoo osoo eegale immoo maal jetta erga eebbifamee booda. Maal eebbifame baratee Akkas jette. Piraankii jettee malee waan garaa isii keessa jiru goote. Waan godhuu barbaadde san hin goote. Waan godhuu yaadde san goote. Amma inni deemee akkam ta'ame isin koomentiirra naa barreessa. Isin maal yaaddanne? Yaanni kiyya dhugaa miti. Sobaadha. Gabbaatanii yoo laaltan jechuudha. Dubbiin waan hin taane akka fiddu beeytee kan hojjette. Dubbiin waan hin taane keessa akka seensisu beeytee itti. Hayyuu dhaamsi kiyya waan ati godhaa jirtu wanta sirrii miti sirreessi kasin jedhaa jiru kana hin maraatte ati. Ofii maraattee nama maraachisu jedha. Tasgabbaayiti laali waan godhaa jirtu waan ati hojjetaa jirtu tasgabbiidhaan laali waan ati godhaa jirtu sirriitti dubbadhu waan ani dubbadhu dhugaadha. Akka feete yaade atillee akka shallalte akka fokkortetti nama feete ergi si eegaanillee waa'ee kee dhaabuu hin danda'u. Waan ati godhaa jirtu na aarsa. Wanta gaarii hojjetaa hin jirtu. Sa'iidii fi Sumayyaa wal araaranii akka waliin jiraatan hin barbaaddu akka yaada kiyyatti. Osoo yaadde akkanaa miti. Killu si godha. Gondarirra deemee wal arganii ijoollee isaa argee yoo danda'e maatii isaa qabatee garana akka deebi'u hin barbaaddu. Jaalalti akkam si qabde qoy. Jaalala akkam qabdaati. Jaalala nama maraachisuu Sa'iidirraa si qabee. Si maraachisee jaalalli yoo akkas ta'e nuti jaalalti ta'e nama maraachiste jedhe yoo akkas ta'e nu hin beekne jechuudha.